Naga jirtan fayyaa keessanii baga naga jiraattan isin jedha warroonni YouTube chaanaalii Abdii Koomedii hordoftan an Abdii Koomedii gara Facebookaanis wal agarra lakkoofsa WhatsApp koos Facebook koo irra maxxansee jira achirraa argattanii YouTube kiyyarrees ni maxxansaa yeroo barbaanne wal dubbifna information jiru wantoota garagaraa walii kennina jechuudha. Hadhaan tanaa waan akkam natti tole seenaa jabaa rakkoo biyya Beeruutii keessa uumameen wal qabate waan akkam nama boonsu waan akkam garaa nama nyaatu intalli Oromoo Salaalee Shawaa Tuulamaa tokko galmeessite suuraan isii Tiwiitarii irraa Snapchaatii irraa websaayitii garagaraarra olii gad deemu jira. Wanni kun waan akkam nama gammachiisuu fi waan akkam namatti tolu waan akkam onnee nama qabbaneessu hojjette. Namni tokko seenaa yoo hojjetu tokkoffaa uf waamsisa, lammaffaa maatii ofii waamsisa, sadaffaa biyya ofii waamsisa. Intalli tun wanni seenaa kana dalaguu dandeetteef guddisa irraa. Dura guddisnis Oromoodha. Oromoon safuu qaba, aadaa qaba, seenaa qaba, duudhaa qaba, waa hundaa qaba. Waan ofii san qabattee biyya hambaatis mudhifte jechuudha. Lammaffaa Oromoon nama ajjeesuu miti. Lubbuu namaa baraaruuf lubbuu fi aarsaa godha. Lubbuu namaa baraaruuf ofii du'a, nageenya namaa eeguuf nageenya ofii dhabee jiraata. Oromoon of dura nama sin kabaja. Kanaaf waan aadaa akkasii qabnuuf, waan gara laafina akkasii qabnuuf, waan seenaa akkasii qabnuuf, waan duudhaa akkasii qabnuuf, waan hojii akkasii qabnuuf intalli tun hojjette jechuudha. Obboleeyyan kiyya gara haasaa kiyyaatti isinii darbaa waan mucattiin tun hojjette isiniif hima. Isinis dhagaa turtanii wanta Beeruutti teessaniif gaddinee jirra. Lammiileen Itoophiyaa mucattiin bareedduun takka akkam garaa nama nyaattu lubbuun isii darbitee jirti. Baay'een isaanii immoo miidhamanii jiranii. Kunniin immoo kamadaa'es baay'een ni jiran jechuudha. Kanaafuu gara qabxii kiyyaatti osoo isiniin darbin dura waan isiniif dhaamatu qaba. YouTube chaanaalii kanaaf yoo haarawaa taatan subscribe godha, viidiyoo kana like godha, guutuu duniyaatii walii ga'a. Qabxiilee jajjabaa isiniif hima, qabxiilee kana dhageeffadhaa ba'aa isiniin jedha. Okay, gara mucattii kanatti haa dabarru. Mucattiin intala Shawaa Salaaleedha. Warroonni keessa beekanii fi warroonni sagalee isii naaf ergan hin jiran jechuudha. Mucattiin tun maal hojjette? Yoo obboleeyyan kiyya balaan tokko yoo bu'u, rakkoon tokko balaan tasaa, balaan uumamaa yookiin ta'ee balammaan namni buuseyyuu ta'e wannummaan fedhe. Hatta balaa boombii hammas dhoowee gurra namaa duuche akka malee dachii sochoosee nama rifachiisanii miti. Bakka akkamaan samiyyuu gagagagoo yoo jettu namni waan harkaa qabu lafa buusee fiiga. Waan harkaa qabu lafa kaayee fiiga. Aslan mee atillee of laali anillee of laali. Yeroo muddamte, yeroo lubbuun jajjabaa, yeroo wanni hamaa wayii gagagagoo jedhee si rifachiise nafsii jedha namni. Tiyyaan nabaasii qaawwa seenu dhaba. Bakka seenu dhaba. Bitaa mirga laallatee fiigee washaqama. Garuu mucattiin sun lubbuu tokko qofaan nabaas hin jenne. Nafsii qofa hin jenne. No, akkuma nafsiin tiyya taate nafsii daa'imaatiif bakka kennite. Daa'imni duudduun homaa hin beeku Rabbi qabaa. Kanaafuu wayita balaan sun gaga'u jedhee namni fiigee lubbuu ofiitiin dhokatuttu lubbuu ofiitiin fiigutti mucattiin Oromoo takka mucattiin Shawaa bareedduun takka seenaa hojjettee dharabni faarsaa jirti. Fiidee lubbuu mucaa kanaa bakka rafuu buttee mucaa bakka inni rafaaru buttee takkatti osoo gizaasni irra caccabaa jiru utaaltee daa'ima irratti lafa dhooytee waa jala seente. Daa'ima silaa bircuqqoon kunniin kan dhufee daa'imman qalu isin fuuteetiin daa'ima kana buttee waa jala seettee lubbuu daa'ima kanaa baraarte. Lubbuun koo qofaan nabaas hin jenne, lubbuun koo qofa baan hin jenne, hidhii kanarra dha'ee mataa kanarra fafalatee dhiigni qaama isii mararra yaa'ee jira. Lubbuu fi ofiitiin qofa bahuu hin filanne isiin lubbuu daa'ima kanaas baraaruu dandeettee jirti. Kuni maali jennee yoo kanaan taate kun waan Oromoon qabudha. Nama beekuuf Oromoon lubbuu namaa balleessu, lubbuu namaa baraara.
naga namaan dureessu, naga namaa eegaa. Garuu gaafa dhiibame, gaafa rakkate, gaafa sarbame falmata jechuudha. Warri maqaan taane nu baasu, maqaan taane nu moggaasu baay'een jiranii jechuudha. Mucattii waan akkanaa waan jabaa akkanaa hojjettee jechuudha. Galatoomi jechuu ni barbaanna. Warra lubbuun du'e biyyan itti haa salphattu, lammiilee keenya baay'ee achi keessa akka miidhames rabbi isaan haa dhaqqabu jennaani waan akkanaati kabeeruutti keessa ta'e. Inni biraamoo artisti Alii Birraa miidiyaa jaraarratti dhiyaate akka waa'ee artistii Hacaaluutiin wal qabatee uummanni fincila kaasee lagannaa kana deemsisaa jiru akka tasgabbaa'uu fi mootummaa bira akka dhaabatu akka inni haasa'u ergaa akkasii akka inni dabarsu fedhan. Garuu Alii Birraan nama qabsaadha, hangafa artistootaatiin ni beeka. Akkana jedhuun dabarseef isin tokkoffaa nama jajjabaa kana dhabuun waan amma miti, waan duraan ture. Eebbisa Addunyaas dhabnee jira, artistoota jajjabaa dhabnee jira. Waan Hacaaluu irratti fakkeenya ta'uu miti. Warroonni mormii kana yookiin qabsoo kana seenan akka lubbuu fi aarsaa godhan ni beekan. Kana beekaatiin qabsoo kanatti seenan. Kanaafuu wanni isin godhuu qabdanii mootummaa jechuun uummata, mana murtii jechuun uummata. Uummanni waan inni murteesse dhaga'uu qabdan. Manni murtii taachi walii qaqqabamtanii waan agartan murteessitan osoo hin ta'in ka uummanni murteessetu fudhatama. Yeroo ammaa uummanni Jawaar qulqulluudha. Jawaar nuuf qabsaa'e. Jawaar dhugaaf dhaabbate. Jawaar manni hidhaa isaan hin malle. Jawaar kijiba yookiin dabaan hidhame. Warroota aangoo dheereffachuu barbaadaniin hidhame. Malee Jawaar qulqullu jedhee uummanni miliyoona 60 wayita dubbataa jiranu maaliif jedhee Alii Birraan uummata kana dhaga'uu qabdan. Waan uummanni jedhu dhaga'uu qabdan. Hojii erga uummata kana wagganne jettanii waan uummanni jedhu dhaga'uu qabdan. Manni murtii uummata jechuun isaa dhugaadha. Uummanni yoo wanni inni murteesse Jawaar akka qulqulluu ta'u murteessaa jira. Garuu wanni isin achi walitti qabamtanii mana murtii san keessatti ofumaa uumtanii ofumaa ajandaa uumtanii murteessitan sun hin taatu jechuu isaati. Akkasitti dabarseef jechuu Alii Birraa. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kabajamoof jaalatamuun Jawaariin hadhatti raguudhaaf qophaa'anii jiranii. Taayyee Danda'aa fa'aa fuula fiitti waa maratee dhofatee qaama hin beekamne itti ragamuuf ka akka Taakkala Uumaa fa'aa namoota jajjaboo fuula isaa dho'isanii fidanii Jawaarin ragsiisuuf. Kun yoomiyyuu hin ta'u. Uummanni Oromoo qabsoo ofiin dhiisu akkuma Jawaaruu jedhee hin ajjeefamnu jedhuu hootii miti. Hin hidhamnu hidhaallee akka hidhamnu ni beeyna, akka ajjeefamnullee ni beeyna. Wanni qabannee deemaa jirru kun qabsoodha. Qabsoo keenya bakka itti galchinu ni beeyna. Kanaafuu kana sodaaf duubatti hin deebinu jedheera. Qeerroonis ka inni hidhachiise ka inni barsiise yoomuu duubatti hin deebi'anii jennee abdii qabna. Inni biraa mucattiin takka TikTok irratti quraana irra ejjettee mucattiin sun nafxanyaadha. Warri hin beekne beekaa. Warra alaabaa takkatti Minilik tokkocha Itoophiyaa takkatti baandiraa takkatti uumama takkatti jedhaa oolansanii warri quraana kanarra deeme. Intaloon immoo akka nama Hacaaluu yaadee of fakkeessite. Warri Hacaaluu ajjeese musliima, musliimni nama qalaa, musliimni nama dararaa. Kanaaf quraana kuni warri itti amantan kun nama qalaa, nama ajjeesaa jechuudhaan wanneen hojjedhe kun sirriidha jechuudhaan viidiyoon as baatee dubbattee jirti. Viidiyoo quraanarra ejjette san malee jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo tun kiristaanas bakka buutu, warri kiristaanas balaleeffataa jira. Intalli tun yaanni isiin qabdu yaada namicha Jarman jiraatu qeessicha Amaaraa kan Goondaree Oromoo Arsii fixaa, Musliima Arsii fixaa kan jedhu tokko hin jira. Jarman jiraata, amataaf qeensiidha. Mataaf nama waa barsiisu, maqaaf immoo qeensi isaanii guddaa nama waa barsiisu. Obboleeyyan kiyya wanni isin beekuu barbaadan kiristaanni Goondariitii fi kiristaanni Oromoo tokkoo miti. Kiristaanni Goondarii biyyatti illee ni amana. Mukatti biyyatti illee ni amana, siidatti illee ni amana, alaabatti illee ni amana. Garuu kiristaanni Oromoo, kiristaanni Shawaa Tuulamaa Musliimni kiristaanni jechuudha. Waan isaa hojjetan kana ni balaaleffatan. Alaabaa Minilikitti amanuu ni balaaleffatan. Alaabaa ofii beekta kiristaana irra kaa'u ni balaaleffatan. Itoophiyaa takkatti warra amanu kana ni balaaleffatan. Kanaafuu isiin quraana irra ejjette sun kiristaana Goondareeti. Kana beekuu qabdan jechuudha. Wanni nu godhuu qabnu yoo jiraate biyya Arabaa tokko keessa jirti yookiin Dubaay yookiin Beeruutii yookiin biyyuma Arabaa kam keessa jirti jechuudha. Viidiyoo isii hojjette san afaan Arabaatiin walirra hojjennee Araboota garagaraatti erguu qabna.
irratti barreessinee garaagaraan gadhiisuu qabna. Bakka jiranitti yeroon ammaa ka sooshaal miidiyaati, yeroon ammaa ka snaapchaatiiti, yeroon ammaa ka tiwutariiti. Wantoota garaagaraa yoo ati gadhiifte namni hin argaa. Akka tasaa maatiin isiin bira jirtu san wayita isiin quraana irra jettuu fi quraana diqqeessitu san yoo argan hin dhiisanii miila isii gaggaragalchanii mataan fooqirra lafatti gadhiisan malee quraana akkasitti dhiitu san arganii hin dhiisu. Ni qaltii yoo arabni jihaadatti baate quraana rabbii xiqqeessitee kalaama rabbii xiqqeessitee miila irra deemtee namni isii dhiisu hin jiru. Kanaafuu tarkaanfii akkana akka irratti fudhachiifnu abdii qabna. Waan akkanaa hojjedha. Afaaniin qofa abaaruu miti, afaaniin qofa arrabsuu miti. Gochatti hiiknee kan biraas akka irraa baratu isiirratti hojjechuudha qabna. Yoomiyyuu namni quraana xiqqeessu, namni quraana balleessu galma hin ga'u. Guyyaa tokko waan isii irra ga'u arguudha teenna jecha obboleeyyan kiyya. Ankasi wajjin ture abdii koomeeditii kana hojii hiikaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaadha. Horaa bulaa isiniin jedha. Isin jaaladha. YouTube chaanaalii kiyya kana sabiskiraayib godha. Laayik godha. Yoo isinitti tole immoo sheer waliif godha. Wajjin turuu keessaniif horaa bulaa galatoomaa isiniin jedha.